waan takka wallahi wanni nama mul'atu takka jirtu fayyaa isaa waan hin barbaadiif fayyaa isaa barbaadaa fi mana irraa deemee jechuudha. Akkanatti isa bira jiraachuu jira ammaan tan alhamdulillah kun muraadoon fayyee jira. Alhamdulillah baga rabbi nama ka agartee akka namaan godhini. Du'aa ta'e nu bira dhaabbadhaadha hattoota laakiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kom jettan rafetanya kau jom malu bakal jettan naga ganya kalian serang sini aku senjaja. Alhamdulillah aku anas fayyee jira galan kharab biti akal mana ada serang ni bobbe yang galu. Aku berjang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tu tapi hordoftoota keenya gaafa alhamdulillah muraadoon fayyee jira. Ani illee akka inni na deetti biraan hafnee kun isuma biraan jira. Wallahi rabbiin kun tanammoo wallahi muraadoo fayyaa kana irraa jechuudha. Ati anammaa hedduu takka waan jarri san dalage sammuu sana keessa nafatu ittiin jirtu rafillee numaa nagara waan deemee sanuma duraa mun baddu wanni isaan isirra dalagan. Salaan deemee yeroo isin bira jiraachuu baanne duniyaan laakiin huccuu ofirraa yaaftee laakiin shaaraa rabba'uudhaaf nagallaqisaa gatte. Ati laakiin asiin xaaqaa mana abdiisan gatte asiin gabbu'aa nagallaqisaa manni irra duniyaan ni beekta laakiin doora shanaffaadha. Achirraa namni maaraa doora shanaffaarraa hote ni hafattee yaaddameet. Jadi isaan kun akkamitti akkana godhu hintaan. Jadi bersiri isaan dalagaman siirii isaanii biyya asombar isaan siirii Suudaanii goone. Ammayyaa isaatiin dhufe. Galumaa isaan namatti daamuun ta'anii jaaniitti barjarri dhaadannoo godhu jiran ni beekta. Isaan akka isaanii. Muraadoo fi isaanii hojii jiru laakiin irraa dalaguu teenya jaan dhaadannoo godhu jiran. Jadi isaan galeeffadhu namni gartee akka fedhetti deemee araddatu namni gagaara deemee gartee siidhaa fi kanaan namatti araddatu beekte bu'aata kan qabdu. Yoo gartee dirree banii kadhaa hin taate dirree banii taate siin nama godhanii nama dhamaasanii gartee akka namni bubbeen galee nama godhuun bu'aa maaliif barbaachise? Ilmi musliimaa tokko laakiin Oromoo ilmi musliimaa tokko laakiin waan hin taane akkasii barbaadetti hojjechuun laakiin gara jabeenya laakiin garuma rabbiin isaanii kan sanuu ni wallaale. Kan taasisu Oromoo dhaggeeffannaa isaan achi waan hin taane hojjetan. Dhaggeeffannaa Oromoo yoo akkasitan gartee gaafa duraa gartee akka gartee nama kabajatti kanneen jiru obboleessa kanneen gartee akka obboleessi dandoota nama biyya fudhatee kanneen fi amma immoo eega obboleessi illee dadhabee isillee akka fedhe taatee harka qabatu taate naatu gartee isii akka isii godhu inshaallah gartee harka fayyadee rabbii isii haa deebisu. Gaafa gartee harka fayyadee rabbii isii deebisee gartee wal qixxeessiin isii lafa hawwata ablee isii garaa isa baasu ta'an. Insyaallah kakak sisi di sentang kasih ngerti nama saya sarwa tadi final lagi tadi ngerti angga ngerti daraja daftar buku tak kata ngerti akak jualnya ngerti berinya yang naik mut daraja daraja daftar buku tadi ya antaran udah lakukan kamu wan kasih jual mangga kasih jual ngerti nawa mau ngerti magar mau jual ngerti beden tahu jira bak ngerti kawan diri kubah saya tahu jira tak lakukan kamu garomo angga saya akan gorong kan anis angga denteti rakafalo ilmuwan kafalo tak jadi ada asli sini garu kasih di opening jangan kita kan ngobarin beta aku mati memilih kita kan di dunia lera binu afa yusu insyaallah selera jauh dah biar kita mai simpan kita buat wan banu tu banu male amman tan wan jenne tu banu kam selera insyaallah selera ne bagi ti syekh garti khamari yam selera dia yam tani garti na bagi selera tiam por malo ini kasih begitu gua selera insyaallah rabbi je isana mau tiacan isaan gartee gogotisaan fadhan keessa isaan jiraatan. Ana mallee laakiin hedduu takka fageenyaan sittiin himanii beekta. Namni gaabee isin warra silaa siirii isin godhan kanaawu kanii fi fakkeenyaaf ammallee silaa fakkeenyaaf kana caalaa wajjirra dalaguu barbaadan sanbila jii dabranii nullee barbaadu jira. Siboon dhiisee. Kanaafuu ammallee deeggannaa ifee hedduu takka ni beekta. Ani kun biraa dhiisee isii tana si. Anamma beekta ganaa beekta wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Anamma beekta ganaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Amma inni maa tokko eega namni isin bira jirraa miti. Amma laakiin gaanis ganaa egaati fakkitanii deemuu dandeenya amma gisee haala duriyaatti deebinaa miti. Yoo gisee daambaanii deemtullee hedduu takka ifee jarri laakiin muratanii jiran. Murataniiti. Wafayyaan qabdu bira siirii bira baata kanan gootu takkaan waan kaanis goote malee maal godhu danda'an ilmi namaa maal. Foosii fi shaamshuun yoo duniyaa fi laakiin muraaduu mataa ol qabatan. Si boose rummanni fi waan koo takkaa nyaateen bulimmoo. Akka isaan ganaa ilmoo namaattuu laakiin namummaa fakkeenyaaf laakiin jechuudha namatti hin dhiyaanne isaan goonaa jechuu jiran uummanni. Mushi fayyaa keessan barbaaduu dhiisi. Fayyaa harka rabbi jirti fayyaa harka isaanii jirtu. Siirii nuti daleene siirii Suudaaniitii laakiin. Amma garuu alhamdulillah. Fayyumaa kun ta'anii laakiin. Garuu fayyee alhamdulillah garuu harka rabbi fayyeen jira. Warri gartee du'aa naa goone illee garatoma ijoollee Oromooti. Isis garatoma dalachitti garatoma siifi qopheensi garatomadha. Ammoo
Sirii isaanii akka gartee si fayyada. Dunyaa fi muraadoon hin fayyani laakiin bireen tattaayinaadhaan nagaa maallaqa fitta malee waan takka hin fiddanii jedhanii bara. Akka gartee waan finne egaa. Ishaan walumaa kalaalu taare. Anammaa maaliif jechuun wanni inni taa'ee dubbadeef ni beektaa waan isaan haasoo jiran sadi dhaabbadee maallaqa keenyaaf laakiin maallaqaa miti lubbuu teessan nuti gurgurtan muraatii fi duniyaan hin fayyani. Nagan deeminaa naga sheeka kaaniif kaan bira tooreetanii laakiin ifumaaf booda dukkooytanii jalaaftanii jaanii isaan dubba jiranii saniifi laakiin anummaan ta'anii beektaa akka takkaan isaan illee akkuma miidhaa keessan kanaaf isiniif gammatu jiran haa garanii jeetiin ammaa baran taa'ee isa wajjin fuula kaameraa duratti haasoo jira malee waan biraatiif hin misilan. Garuu immoo gaffa keenyaan haasoo jiran ni beektaa dhaadannoo isaan godhu jiran. Siboo isaan laata badhaadhanii bakka isaan gaan qaban gartee namni yoo gartee yoo eega siddaate fuula duraan sirriidha yoo si dhufee waa si godhe haaroo saala. Goda isaa deemee jechuun bishaanii fi waraqaa kana facaasee. Wanni mana harka hin birataa jiruuf mataan waan sun eesh baay'ee. Muraadoo fi duniyaa yoo fakkeenyaaf laakiin akkanii siirii nuti isaanii goone ta'ii fi lafaa kaanii fi fajjeessanii nuti isaan ta'if darbuu fi maal jettaa hin ta'e if darbuu bira kitafri. Hangal ibsannaa yaada akka xiqqee fi isaan fajjeessan silaa goonee nuti siirii ammallee itti deebi'uu danda'anii dhaadannoo godhu jiran ni beektaa isaan akka mataa tokko ol qabatan. Inshallah rabbiin nu agarsiisu. Haa garanii jeeti laakiin dhaadannoo akkasii godhan saniif ni beektaa. Isaan maallaqa miti lubbuu teessanii watti gurgurtan laakiin muraadoo fi duniyaan hin fayyan jechuu jiranii miti. Odoo lubbuu namaa sanuun keenya alhamdulillah ni beektaa. Alhamdulillah gara rabbiin silaa kana moo gartee akka isaanii haa ta'u taate. Ani sarara mataa qabadee deebi'u godhu sala namni hundi gartee. Uummanni bari sheeyxaana uummata Oromummaa yaman jirtuu fi hundinuu silaa akka isaanii haa ta'u taate gartee. Ilmaan namaatu mataa qabadee. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mee ilmi namaa laakiin waan hin taane walirra dalagee fakkeenyaaf laakiin duniyaan tun waan isaanii hin saamne muraadoo illee hamtuu isaanii irra dalagan qabu. Waan rabbiin hin jaalanne waan namni illee hin jaalanne walirra dalaguun ilmi namaa tokko mee nama barbaachisa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya laakiin isin numa agartanii duniyaan tun miskiina illee namantuu itu muraadoo illee akkasuma namantuu laakiin jarri kun mujrimni laakiin fi lafaa kaanii siiriin isaan dalagan kun jechuudha. Siiriin dalagate illee nukuttee laakiin isaan jara kan akka nuti bira taa'u jirru isaaniin nu godhe. Ammallee san bira kita biranii nuti silaa siiriin nuti goone mush namni qabuu miti akka isaan fi fajjeessan goona ta'ii fi imaaraadhaaf darbanii laakiin fi fajjeessanii miti. Siiriin nuti goone ta'ii fi harka isaaniitiin if qabanii fajjeessan goone jechuun jiran. Magaalaa jedhanii makiinaadhaan olii gad deemanii kan nuti asii laakiin tabiraa keessa jiru. Ni maali gara jabeenyi kanaa kun? Kanaafuu isin viidiyoo kana illee agartanii jechuudha Oromoo teenya. Garuu shaallaati. Kun akkuma laaltanii agartanii muraadoon. Wanta wal gara shaallaa gara beeram dura fayyadara waan ta'afu. Du'aayitee isaanii eegalantee jirti du'aayitee isaanii hedduu takka nuuf taatee jirti wallaahi ammallee gaffa keenyaan jechuudha duniyaatti du'aayi nuuf godhaadha. Wallaahi hedduu takka waan inni isin hin juullee hin qabu waan ammishii jechuudha muraadoon fayyinaan. Jirima rabbiin sodaanne kana akkanuma fayyaa amma muraadoon taa'ee kanaan duniyaallee laakiin fuula guutuudhaan gammachuudhaan ilmaan siitii wajjin akka teessee viidiyoo isin hin martu. Kabajamtootaa fi Inshallah duniyaallee fayyadee isin illee aruuza keessan galchaafnee gartee biyyatti laayilee isin galchu teenya yoo rabbi jee. Akkas isin haftu garuu akkatti isin hafuun teessoo siirii teessanii bakka isin galtee isin geessitu walumaa ilaalla. Siirii isaaniitiif bari isaanuu ganaa magaalaa tana keessaa warri siirii godhu guutuun qabamu jirani beektaa isaanis numa nyaadhamu maaf ta'an isaaniif laakiin sheetittiin isaaniif siirii godhisan illee waliin nyaadhamu ta'an isaan hundinuu. Bara amma booda. Bar makiinaan akkana booda akkuma isaan gurguratan bar nama bar mush nama lafa tana irratti bar gabbu'ee deemuun fakkaatanii margisanii fi akkasitti makiinaa keessa ta'anii harakaata godhan san asittoo laakiin mana kophee seenanii mana asitti jinsii bitan asitti kophee bitan achitti soofa bitan aruuza jaanii. Aruuza gammachuu kan isaan godhu deeman san nuti aruuza gamtaa isaanii alhamdulillah namni ishee kaadhe. Aruuza keenya bakka isaaniiti walumaa ilaalla gootareeti. Waadaan kalee rabbii yaadii waadaa daawwattoota keenyaaf seene ati kana gammachuudhaan akkana fuutti kaameraa dura teessee na wajjin haasoo kanaaf alhamdulillah. Alhamdulillah gara rabbii Rabbiin manamaati. Duniyaan nu hafe man tana duniyaan illee nu fayyiti mini fayyiti hattoonni agaran laakiin gaarraan tana garaan isaan gubate. Ummata laakiin kan nuti asiisin gubbaa taa'u jirru. Yaa rabbi isaan makanaa wal lolchiisiif kan laakiin akkuma silaa jarrummaa beekan ganuti qabnee isin tataa jirtu silaa nuti isin biraa kunne duniyaan fakkan laakiin otoo ceetee fakkan sharaara yoo baate makiinaan asitti fakkan laakiin gizee deemtu laakiin seeran qabdu isii wayii beeti makiinaan sharaara dha'uu geesse silaa hangas waan Jam dunia cara gammachuu isaan gammadan. Bar khilaaf masa mitin daa ini gammachuu dunia laagen nurraa duute jaani. Gisee tasiin akkasitti akka gaddeemtu san yaa rabbi cirraan gad darbi jaan ummanni ni beeta ummata rabbi sodaatu miti mujrimaa miti. Inshallah at least Jamma gammachuu teenya laagen anamma gammachuu teenya laagen daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf waliin gad teenya malee. Tamuraatoo dibitaa.
keessa taa'u mucaa tashamshuutii fi Takhiya hiyyaa gurraacha nama guddaa mee laakiin silaa isaa sanii yoo qabu foozii. Inshallah Warra isaanii hojii deemu sanuu bara laakiin addunyaa irraa dhabamsiifnu malee fayyaa hin qabnu jechuu jiran jarri ni beektaa nuti. Isaanii nu dhabamsiisaniiti siftuu ban deebine. Sodaa namaatiif laakiin ni beektaa dhiira jechuun guyyaa dhalatte duute. Siirii laakiin siiriin isaan godhan isaanumatti itti deebitu teessu guyyaa booda. Silaa bara dagaluu. Amiroo khayru mi'aati shariin abbee gadi shariin isaanii isaanumatti itti deebitu teessu. Shariin karuma gartee abbuma yaade deebiti malee miskiina gartee nama nagaan deebataa godhuu hin dandeessu. Kanumaafuu laakiin dhaadannoon isaan Amma isaan dhaggeeffadhu isaan bakka addunyaa fi akka muraa waa goona jedhaniiti. Tanayyaan tumboo isaan maaf deebite inshallah. Deebitee mitolchitee bareechitee deebite rabbiin kun maal eegasoo. Mataan Bari isaan laakiin siirii barmee siirii waan ilmi namaatis waan ilmi namaatis hin jaalatu rabbiillee hin jaalatu ni beektaa. Namni wal dadhabu komati danda'abbachuu malee kallattiidhaan isiillee dhuftee fakkeenyaaf laakiin abdii Silaa rabbi afaan yookaan namni warra gartee rabbi. Wallahi waan jee dubbaduuta kan qabu namni ishee eegaatti fayyite ni beektaan akkaan fadhi waan isin irratti naaf gammachuudha ni beektaa. Isin faa biraa kutee laakiin miidhama keessaniin hin feene. Inshallah walumaan baanu isaan ni dinallee wajumaan shaka ta'anii fayyinee abdis bakka isaan kaane gartee isaan kaane. Isin dibaana gartee siiruma isaa yaa'in isaanii waan isin nama gosa nuu laallaa muree. Karaa sanniin deema amma karaa duniyaatiin deemati. Laa wajumaan duniyaa bira wajumaan ina. Hin deema. Wajumaan ina inshallah.